daawwataa kan jirtan televizyinii Itoophiyaatti gara oduu biyya alaatti dabarra. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi isaanii Ameerikaan deeggarsa maallaqaa dhaabbata fayyaa addunyaatiif taasiftu akka dhaabdu ajaja dabarsan. Pirezidaanti Tiraamp dhaabbanni fayyaa addunyaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf itti gaafatamummaa isaanii seeraan hin baane jechuun qeeqaniiru. Doonaald Tiraamp dhaabbatichi vaayirasii waliin wal qabatee bulchiinsa dogoggoraa hordofeera jedhanis kanaafis maallaqa dhaabbatichaan kennan akka dhaaban murteessaniiru. Doonaald Tiraamp vaayirasiin koronaa chaayinaatti erga mul'atee booda dhaabbatichi vaayirasichi akka tatamsa'uuf karaa baneera jechuun komataniiru. Doonaald Tiraamp yaa ta'uutii pirezidaanti Tiraamp tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuuf tarsiimoon isaan qabatan lammiilee biyya isaanii fi qaamolee siyaasaatiin komatamaa jiru. Daarektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom vaayirasiin koronaa dhimma siyaasaa taasisuun fudhatama hin qabu jedhanii jiru. Barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres deeggarsi maallaqa dhaabbata fayyaa addunyaaf taasifamuu dhabuun yeroon isaa amma miti jedhanii jiru. Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa biyya deeggartu jalqabaa taatus bara faranjootaa darbee bajeta dhaabbatichaa dhibbeentaa 15 yookaan doolaara Ameerikaa miliyoona 400 baasii gooteetti jechuun BBC'n gabaaseera. Daawwattoota amma dabareen kan biizinasiitii odeeffannoo biizinasii isaatii kanaatiif guddataa jamaa istuudiyootti argamee jira. Akkam jirta guddata? Akkam oolte Taaddasa? Ayyee turtii gaarii siif haa ta'u. Ayyee. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa yaaddoo addunyaa ta'e waliin wal qabatee rakkoowwan hojii daldalaa qunnamuu danda'an tilmaama keessa galchuudhaan baankiin Awaash kaffaltii tajaajiloota armaan gadii irratti fooyya'insa taasiseera. Maamiltoota oomishaalee garaagaraa biyya alaarraa galchaniif kaffaltii koomishinii LC dheeressuuf kaffalaa turan guutummaan hambiseera. Maamiltoonni yeroon kaffaltii liqaa akka dheeratuuf wayita gaafatan kaffaltii koomishinii kanaan dura kaffalchiisaa ture guutummaan hambiseera. Tajaajila waliin wal qabatee dameewwan keenya keessatti walitti dhiyeenya maamiltootaa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif sababa ta'an hambisuuf jecha maamiltoonni wayita ATM'dhaan maallaqa baasan kaffaltii tajaajilaa kanaan dura kaffalaa turan guutummaan hambisuun bilisa akka ta'u taasiseera. Maamiltoonni keenya yeroo kamiyyuu caalaa tajaajila baankii moobaayilii, intarneetii fi pooziitti fayyadamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaarraa of eegaan gorsa keenya. Waamicha biyyaalessaa mootummaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf taasise bu'uura godhachuun baankiin keenyas itti gaafatamummaa hawaasummaa qabu bahuuf tumsa barbaachisu taasisaa jira. Baankii Awaash. Ispoonsara keenya Baankii Awaash guddaa galateeffannaa. Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya oduu biizinasii isaa kanaas isinitti himnaa. Oduu waliin guddataa jamaati. Ministeer dhiifama mootummaan zayitaa nyaata biyya alaatii galuu irratti daballii gatii akka taasise ministeerri daldalaa fi industirii beeksise. Ministeera daldalaa fi industiriitti deetaan ministeeraa damee qulqullinaa fi reegulaatorii obbo Isheetee Asfaaw hawaasa galiin isaanii gadi aanaa ta'eef dhiibbaa dinagdee akka hin mudanneef sochii mootummaan taasisu keessaa tokko zayita nyaataa alaa galchuudha jedhaniiru. Eebla 6 bara 2012 irraa eegalee zayita nyaataa biyya alaatii galuu liitira tokko irratti gatii kanaan dura ittiin gurguramaa ture irratti birrii 4 fi saantima 30 akka dabalame ibsameera. Raabsitootni galchitoota irraa birrii 4 fi saantima 30 dabalanii waan bitataniif fayyadamtoota irratti maallaqa kana qofaa dabaluu qabu jedhaniiru obbo Isheeteen. Hawaasa daldalaa gatii jedhameen ala gurgure irratti mootummaan tarkaanfii kan fudhatu ta'a jedhameera. Gatii mootummaan kaa'een ala qaamolee gurguran hawaasni yoo arge eeruu kennuu akka qabu ministeerri daldalaa fi industirii waamicha dhiyeesseera. Itiyoo Teleekoom gaaffii uummatarraa dhiyaatee fi qorannoo taasise irratti hundaa'uun tajaajila laatuuf gatii hir'isuu beeksise. Weerara vaayirasii koronaa wal qabatee namoonni hedduun yeroo isaanii manatti dabarsaa kan jiran yoo ta'u, bu'uuruma kanaaf fayyadamtootni intarneeta gatii akka hir'atuuf kan gaafataa turan ta'uu hojii gaggeessituun Itiyoo Teleekoom